gaddee bitaniif wanti irraanfatamtaniif wanti tuffatamtaniif wanti qaccettanii teessanii fi daa'imaa fi gaafa Afrikaa qabdan bartu jechuudha. Amma gaafa isinirra darbutti jechuudha. Hojjechuu hin dandeessan dhugaa dubbachuu fi garaa jabinni hin barbaachisa. Anamma toon saamii oolmaa oolchee garaa jabaadhe akka namaatti namni bar 5-4 kaaseet oolmaa oolchan beektu miti. Anamma dadhabee waggaatti irratti da'e waan ta'eef inni hachaa ooluu yoo hin jedhe nan danda'a. Garuu waan ta'an nan beeka achitti jechuudha. Isaan manatti fachaa maal gochaa guddisu wayyasa jedhu yaadeenii jechuudha. Waan baay'ee dhiiftu, waan baay'ee taatu, waan baay'ee dhoksisanii jiraattu jechuudha. Nan utaalallee hojjettan sin daangeessiti. Garuu waan isin fayyadu miti gizee kana ilmoon yoo guddatte iyyuu natti fakkaata dhugaan isiniin jedha. Waan baay'ee irraa gadi isin deeftee guddattee gaafa in argitu gaa miidiyaa irratti jechuudha wantoota baay'ee. Akkaataa ishiin deebiillee si deebiftu, akkaataa ishiin si kabaju, akkaataa waan hundumaafuu gidduutti yaan hin harkaa bade waan naasa'ee fanaatu beeka. Kolfuun dhufee ture amma kootti. Isa dhugaa dubbachuuf. Kolfuu dhufeeni yookiin taphachuudhaaf yookiin akkaasatti isinitti viidiyoo hojjedha. Iskii viyuun argadhaa otoo hin taane akka viidiyoon humti walirraan fagaanne jedhee tam viidiyoo gadhiisuuf jedhee waraabuuf dhufe ture. Garuu hin taane anyways bara waan isin daangeessu yoomumaa baruu qabdu. Dhalli namaa waan baay'ee dhufkatee jiraata. Keessattuu dubartiin warri hambaa jirtan kun hin beektu. Yeroo achuma achitti carraan dhiphoon isin eegdu. Kanaaf viidiyoo cufee haaree waan hin deebi'eefini dhiifama. Inshallah guyyichi tokko hin dhufa. Hojii baay'ee hojjettu akka ogummaa qabdanitti. Hojii baay'ee hojjettu akka yaadni keessan bal'aa ta'utti garuu ishiidhaaf jecha Yehoon hin tuffatamtu kan isin garramu keessaa. Yehoon hin tuffatamtu kan amma keessan hin geenye isin tuffata guyyaa san dhugaa dubbachuuf. Hojii keessan karaa baay'ee tokkittiin kun ani kallattii arfaaniin hojjechuu hin danda'a guyyaatti. Garuu tokko akkan hojjanne taatu gaafa sana jechuudha. Indoo yeroo tokko sirriitti bashaadaa tasnaanna'aa naagaltan hojjedhaa birrii keessaniin dura fadhaa dura tasnaanna'aa yeroo isinii kennaati tokko sin gaa ilmoon jechuudha. Tokko sana jechuudha. Baqa sana booda hin jiraattu. Maaliif yoo of hin jiraanne sobdee ilmoo yoo jette sin fayyadu. Gartokkee bichaadhaan ilmoo yoo jette jechuudha. Kanaaf akka dhuftaniin fa'i siraataan dura uffadhaa jiraadhaa waggoota 2 ofii kennaa dhugaan isiniin jedhe. Hojjedhaa sosocho'aa xabadhaa riyaa keessan faana yoo nama sin madaalu faana. Yoo hojii qabaattu warra hojii qaban faana tasnaanna'aa dhiiga dubartii faana dhugaan isiniin jedhe dura akkasitti jireenya keessa galaa. Jireenya jettanii biyyan baa waggaa meeqa gootottanii jireenya gaa'ela boruu namni jiraadha. Ilmaatan godhesaa yoo mina nama argadha yoo mangaa nuti galee. Kanaafi dur jireenya si gadadee mana barumsaa siqaa hidhaan qofachaa baatee gubachaa baatee achi immoo tarkaanfattee biyyaan baa deemtee gubattee fiddee otoo wanta ati firii taa'amillee qabatee dhuftee gaa'elatti galtee ilmoo faana kotochitee gaa'ela faana kotochitee achumaan duutee badda. ምንድን ነው ትርጉም? የምር waan biraan haasa'u dhufeeyyuu natti dhaga'ame gidduutti. ምንድን ነው ትርጉም? ለምን dura jiraadha hojjettanii fiddanii zanaadha amma gaafa dhumuutti ittiin jiraadha dura isaan of ilaala dhugaan isiniin jedhe endau boruufin minaamin darbeen jiraadha gaa'ela keessatti waan hundumaa guuttadha hin sobda namas jiraachisa miti harka kee duwwaa dhaqi qaxxee dura ittiin uffadhu waan Afrikaa qabdu warqii bitadhu ittiin nyaadhu dura ijoollee dhiiraa ijoollee dubaraa faana tasnaanna'ii dura jiraadhu. Innachi fitta gaalatti gal. Sijiraachisa taanaan sijiraachisa taanaan injiraatta baatee kalee sogummaa qabda waan taateef. Sigalee akkasii jechuudha. Dhugaan isin hin jira. Sun dhugumaan isinitti masan ofii kootii itti argee fi jiraachaa jiru jechuudha. So daa'imammoo tokko sigaa tokko baqa. Yoo nagaa qabaatte yoo hulaagaan si guute yoo haalli si guute dabalatta rakkoon qaba.
sanana la ilmo of yoo fakkeelte deete ilmo maalitu goot maal turgumiin yoo rajraate yoo fikeeti free time qabatte bifa kee baatatte deemne maalitu goot sangees an fakkeenya abbaan ko nu nama sagal godhan nama sagal keessa nama dee'ee abbaa kootu yoo jedhe laanyu jedhe waan abbaa kee seenaa abbaa kee sirreessaa mijeessaan deemne maalitu goot isa maal godhe inni du'e badee baar garuu nu nama sagal kanaafi irratti qaqqaxama lafa daarii irratti reebam ooki haati keenya sagal fincaan kee keessa gangalatte maal yoom buna binnee fi yoom nu eebbisanii yoom nu bira qaqqabanii umurii yoo duratti fidne duratti gumneetti jalaa hir'ifne woni sini galee otoo sadii afur fa'i faana ta'anii akka kanan ta'an dhugaan isiniin jedhu bakka jireenya waan baay'ee isinitti gabaabbata jireenya naa ilaaltan akkaataa tokko keessan naa galtan ilaaltan jechuudha. Isinii galee bakka dura tasnaan yeroo ofii kenna akka moo xiqqate waggaa 2-3 ofii kenna jiraadhaaf fixa firii keessa namni tokkitti isin to'achuu hin dandeenye akka hin dandeenyetti bakka kan zindan jiraachisa jedheet akka kee duwwaa isa qabdu warqii kee bitadhu malee waan ta'e hin jedhin tish hana akkasoo jette surma hin tuffatamta dhaqxee bitin jettuun godhin jettuun guutin jettuun kutin jettuun waan ofiin of jiraachisaa ofiin guutaa deemtuuf sirratti jetti namni tokko kanaan maal goota seete harka kee duwwaa waan uffattu waan hidhattu guuttadhuuti dhaqiddoo si jiraachisa eessitti dhiyaate tokko jechuudha sana booda si jiraachisu taanaan feestaalii kee fudhattee dhadheeti likkiitti himtee keessaa baata harka feestaalii fudhattee dhadhee miti bakka erga gaala galtee sin jiraachisa eetti seenee sin sodaa ilaa waan tokko sitti hima dubartii Itoophiyaa keessaa fuudhanii fi dubartii deemtee biyya hambaa deemtee dhufte garagarummaa isheen sitti hima gisee baay'ee isinitti hime hala dubartii Itoophiyaa keessaa fuudhan sila yookiin barattee fixxee kan teessu yookiin immoo tuman baratiin otoo asiifachi gottotamtu otoo asiifachi jettu otoo manaan dootoo mana hin hojjettu heerumti siniin fudhadha heerumteemi kan dhatte maal fudhatte gongo feestaalii fudhatte gaafa dhattu teessee yoon taaneef nan baayoo jette maal fudhatte baatu feestaalii gaafa baatu gaaf dhatte kasafte yoo buuxare albaatii saalba'eet dhaqee deeffata maaliif seetan narraa fudhatti jedhe sodaa sana giddii gabbaree daaddee deeme warra jala eeyuu jala deeme dhugaa waaqan isin jagals lingaraachuu si immoo ishii hambaa deemtee dhufte jireenya jettee namitti hiree hundi keenya waan wabii siisaatu illee taate waan Afrikaa qabdu zalbaajii illee taatu qaba waggaa 2 Afrikaa qabdu hiyya adda waan taateef gubattee dhufte gaa'ila dhugaadha jettee girgirtooftee dhufta shaanqoo taate qiraattee harattee soqolettee waan qabdu qiraaqemboo kee shaklaa kee faan gungoo kee faan eewu kee ulartee dhufta ofirkaa qabda waan taateef isuma ofirkaa qabutti galis isa ofirkaa hin qabnetti galis maal si godha seete ereguun dhattu eessirratti taasinaana maaliif seete yoo baate kanuma ishee fudhattee deebiti waan goddaatu seentee siin jedha ግልጽ ልንገርሽ ነገ ምን እንደምትሆኝ እየነገርኩሽ ኦማን ያነረፍቱ yoo ta'es yoo dhaqes iddoo seera kanum keenya fudhannee deemna እንደውም kan keeto achitti tafaas kan si garram keessa maaliif seete in kabajimtu kan keetoo guutta kan keetoo guutee jira kan kee fiddee uftee maal fuutee deem kan ishee fudhattee deemti maal baashi kan saamtu jalaan tuqamne otoo ishee biyyaa taateef ay na seenti jedhet hila boosaa ውዱሽ ይድቃችሁን በግ ነው ፈተሽ ሚጫችሁን በግ እግዚአብሔር በሚያቀው ይሮጣል አይቻለሁ እንካቴ ጠቃ ለማንቦሉ ከነባ ባዳ የለካቴ ቪዲዮ ሲዮ ስረታልባ ሲጋለ ስረታልባ ማሊፍ ሲት እረጉቱ ሰቾ እንደንደስ ሻክላኪ ያረቴ ባታሞ ኡፈቶታ ከ ተረቴ ባታሞ ኢሳ አብዱ ሰና ረቴ ባት ኢሳ አፍ ሲረቴ ታስናና ከናፍ ማልጎተ ሲት ልንገርሽ ግልጽ እውነት ዮሲ ጃላት በቃ እንደዛው ነው የሚወድሽ ዮሲ ጀብ ይሰራቱ ቤክት
hidhadhuuni uffadhuuni nyaadhuuni waggaa lama tasnaanna'e harka kee duwwaan si barbaada kan siin jedhu itti seen gaalaaf hin si barbaada jaalalaaf siin jedhu akkuma ishii kan biyya sanatti si baaseen ammasti maal goota seentee hin jarjarin baay'ee miidhamta balaa fi bashitaa keessaan baane keessa seenta እንዳ ይመስላችሁ ijoolleen hambaa dhufan waan qoramaniif qaxxi godhen sitti hima. Siigala ishee harka duwwaa sitti meme gaafa fuudhu sana gongoo fi feestaalii fidattee dhufte har'atootti bituu otoo nyaachisu otoo kan dibattu bituu kan eenyu jettu bituufu qallaba bituu yoo walitti bu'anii baate tokko kaate sossoba maaliif seete narraa hiratti jedhe kirkira. CEO kanum deebi'ullee kanum deebi'e asirratti xabat. Kanaan maal goota reeti waan qabdu dura tasnaan waggaa lafa yoo duutellee yoo dadhabdellee sintaallee aarsaa tokko kaffaltuu haadholee koo kan du'ee bade aarsaa tokko kaffaltuuf gadheen meeqa immoo si baruu dadhabdee akkati dhugaadhaan jiraattu akkati keessi kee dhugaa ta'e wallaaltee otoo sirratti tasnaannaatu ati seexana faana wushuuf gootee lubbuu kee balleessita akka boonii sana beektu. Otoo kinaaf gootu fi tojala kaattu otoo manatti qayyartu otoo makiinatti qayyartu otoo mana eenyuutti gootu otoo boodoof galaafatte innoo boramma darbeet kan biraa faana jiraata. Si galee darbee jiraata. Ishii sirratti tasnaan ati dhugaan jiraachuu kee umaasii hin beeku kan gadheen hin beeku si jammar. Kanaaf maal goota siite duroo iddoo fi kennu dura jiraadhu takka. Dura nama arki. Siigale jireenyatte achi kuskus jettee dhufte gaa'ela jettee galtaa dukkana kee keessa anamma waggaa 3 moo 2 lakkoofsee dhugaa qabana kee keessa ilmoodha ilmummaan laa godhan oon fayyaa kun qaban yoo namni na gargaaru aizosh si bukkeen jiraanne maatti goota jechuun maal sii godha.